Mm. Yoyya ashama harka fuunee miseensota keenyaa fi hordoftoota keenya kan fuula feesbuukaa keenyarraan nu hordofaa jirtan torbanitti yeroo tokko sagantaa kana qabannee kan isinii dhiyaannu waldaa qorannoo fi misoomaa odaati. Baga torbaniin isin gahee sagantaa kanarratti deebinee wal argineen isiniin jedha. Marree torbanitti guyyaa tokko hayyoota beekamtii fi beekumsa qaban qabannee kan dhiyaannu ta'uun keenyaa ni yaadatama. Kana dura keessummaa tokko yeroo tokko qabannee isiniif dhiyaannee turre yeroo lammataa fi ammas irra deebineetiin isiniif affeerree jirra. Maaliif beekumsa isaanii kan akkas mi'aawu kan dhandhamni isaa yoomuyyuu guyyarraa guyyatti dabalu san waan itti hawwineef isinillee ni jaallattan jennee waan ammatti keessattuu yeroo kanatti hubachuu qabdan jennee yaadnu tokko qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya guyyaa har'aa Mastar Hasan. Mastar Hasan hayyuu keenya beekamaa waa'ee aadaa fi seenaa irratti qorannoo gurguddoo taasisan qorannoo nama ajaa'ibu kan yoo nuti madaala isaa beeyne dhugumatti waa hedduu nu jijjiiruu danda'u nama qorannoo taasisanidha. Akkasumas ispoortii irratti baay'ee nama hojiin akkasumas kitaaba barreessuun beekamanidha. Marree isaan kun har'a keessummaa keenya Mastar Hasan anaa dhufuu baga nagayaan dhuftanii irra deebiin har'aa asirratti isin affeerree isinis yeroo nu kennitanii nu argamuu keessaniif guddaa galatuma isiniin jenna kabaja isiniif qabna. Anaa dhufu. Anaan lafeetii anaan. Hayyee Mastar keenya har'a mata dureen teenya gadaa fi sirna dimokiraasii mata duree jettu jalatti akkasumas qabxiilee waa'ee gadaa qabxiilee bu'uura beekamuu qaban kan jedhaman isaan ijoo ta'an irratti xiyyeeffannee presenteeshinii isin nuuf dhiyeessatan irratti hundoofneetiin gara boodaa irratti immoo gaafiif deebii goona. Isin waan nuuf qopheessitan miseensota keenyaaf akkasumas warra fuula feesbuuk irraan nu hordofaa jiranii fi akka nuuf dhiyeessitan kabajaan isin affeerraa galatoma. Yaa bareedaa ulfaadhaa galata qabdanii namni waan itti abbaatuuf barbaada zaman ammaa kana namni waa kan dubbatu abbaatuuf dubbata abbaatuuf qorata abbaatuuf mil'ata jedhanii zamana waa hundi abbara deebi'ee saniif qorachuun nutuma nu qabdi jechuudha. Walumarraa dhageenya waan qabnu walumatti dabarfanneeti dhalootaaf illee dabarfine jechuudha. Afeerraa teessaniif galatooma fayyaa ta'an isiniin jaa wanni fayyaa caalu hin jiru. Fayyaa walii kadhata yeroo ammaati. Waan hunda dura Oromoon hawaasa nagee jaalatu. Hawaasa yoo walitti dhufillee akka maree faateetti kana nagee wal gaafatu laata. Gartee nagee abdursa kana. Lolallee lola boodallee araaratti amanu nageetti amanu jechuudha. Waa hunda nagayaan fixu nageetti waa hunda fixu. Lola yoo qabaatellee barboo yeroo adda deemu nageetti jee adda deema. Afaan lolaati bar nageetti jee. Lolallee nagayaan xumura Oromoon sii galte. Hawaasa nageetti amanu. Hawaasa kana gaa rakkuma isaa takkaatu miidhaa tanatti fidee nama walqixa godhee ilaaluu isaa gartee hawaasni kun. Walqixxummatti amanuu isaa namni nama jee amanuu isaa namoonni namatti amanne namoota nama gabrachuu fedhu. Sigaltee namoota nama gurgurachuu fedhu. Namoota gosa tokko ol fuudhee gosa takka warra mataarraa uumame miilarraa uumame fa'aa jee gosa adda fuudhu nama adda fuudhu gartee ilaalcha akkasii kan uummata qabuutu ilaalchi tokkummaa walqixxummaa Oromoon oofu kana fudhachuu dadhaba. Yeroo san miidhaan adda addaa akka mudachaa jirtu hundutti uumamaa dhufe jechuudha. Malee Oromoon uumaa qabateeti uumama walqixxeessee sigaltee walqixxummaadhaan hawaasa bulaa ture buluttillee jiru fuuldurallee bulu jechuudha. Karaa ijoo dubbii teenyaatti hin deebi'a. Har'a wanni haasofnu waa'ee gadaati. Haalli qilleensi bubbeen barana amma miilana lalisaa jirtullee bubbuma waa'ee gadaa kanaaf farsuu jirtu. Waa'ee gadaa kana duratti Oromoon bulmaata qaba. Waan ittiin bulu qabaachuu ture. Sigaltee bulmaata fakkeenyaaf warra dhiiraatiin osoo buluu hin taane jedhanii gama dubartiin bulchuutti dhufe ilaalle. Era of the queen of the era of the queen jedhaniiti. Wanta ture bara akkoo jechuun yeroo dubartoonni wal harkaa fuudhanii aangoo biyya bulchuu ture jechuudha Oromoo. Sigaltee fakkeenyaaf warra akka gartee hoyyoo gatooyyee, laliila sooyyee, qalloo qasooyyee, akkoo manooyyee wal duraa duubaan warra walirraa fuudhaa bulti amma hawwaniin maqaa dha'e kun jechuudha. Shamarran kana kanatti sirna san keessatti aangoo adda addaa qabaachaa ture. Isaan illee haadha urjii, haadha nagaa, haadha waltajjii, haadha siinqee, haadha ciicoo, haadha jedhanii aangoo akkasii qoodmee qaban. Amma san keessa haadha nagaa ta'an bari yoo ta'an tirabiileen sistema isaa keessa hidhee yoo agarte. Bulchiinsaa keessa gaafa dura
ana abbaa gadaatti jee dhufe osoo nu sossobuu deemuu isa jechuudha. Gaafa sobaaf deemu san haadha nagayaa waan ijoollee fuudhee idaatee ture. Waan ministeerri Itoophiyaa keessa dur hin turre haadha nagayaa waan jiru sirna akkoo san irraa waan fudhatee beekta. Sirni akkoo san sirna bu'uura ta'e sirna gadaa kanaaf. Sirni gadaa kun ijaaramuuf sirna akkoo san irraa ol buqqa. Sirna saniitu dura ture sirna akkoo san gartee sirna gadaa kana dura Oromoon dhawaataan sirna gadaa kana dhufe. Sirnummaan gadaa kun hubar waggaa 8 deemuu dura waggaa 5 zamana deemu ture jira. Gadaa akka bidir dhoqqee faa waggaa 5 deemaa turan. Eegas booda qoronfachaa qorachaa 8 yoo goone yoo waan ijoo dhufe. Lewa Ameerikaa olaalte bartarmii lama qaban amata 4 bulche. Sigalte waan Oromoon dhawaataan itti dhufe jechuu barbaadeeti. Waa'ee sanirraa sirni kun dhufe jechuudha sirna dubartootaa sanirraa. Kun egaa ammallee waan sirna gadaa kana keessatti illee mul'atu jira. Sigalte gadaa kana yoo ilaalte ammaan tana hafteensaa Boorana keessatti hafee achirraa maaliif tiifatee bulaa waan ta'eef bakka takkatti qabuu hin danda'u sirna nafxanyaa. Arraas hin mul'atu gama kaan hin mul'ata. Dhorkuu hin danda'u qabuu hin danda'u. Sigalte bakka itti to'atu hin qabu sababa isaatti aadaa tanaas hin hafanii sirni dubartootaa kun ilaalte amma sirni akkoo kanarraa wanni hafe amma sirna sistema gartee siiqee faa ateetee faa ilaalte naannoo Arsiitti argita kanaas naannoo shamarran Arsii biratti agarta aadaaleen hafteen san sigalte. So bubu'eetuma jira waliin dhufu jira gaa abbaatu funaannataa beekte. Ijootti hoggaas deebinu gadaadha. Gadaa jechuun kun maalii yoo jennicha kaane gaduma jechuu kana gaa maaliif Oromoo taanee jecha keenyaa fi kabiraa barbaannaare. Jecha Oromoo hundi ifaadha. Gadaa waan jedhu laalla. Gadaa jechuun kuni hundeen jecha isaa eessaa dhufe yoo itti ilaalte gaada. Gaada. Gaada jechuun eegumsa jechuudha. Fakkeenyaaf gaadeen naqabeen jaanii gaadeen dhaween jaanii eeggatee dhawee jechuudha. Gaadee qabe. Sigaltee gaaduu. Horiilee yeroo ilmatan miila lamaan ni gaadiyan. Agartee akkan dhiinne gaadi'uu jaaniin agartee. Yoo namni gaadamuu dide qabamuu dide maal jaaniin gaaddidduu jaaniin. Amma sii qabamti gaaddidduun waan siin qabamte agartee gaada didduu jechuudha. Agartee amma akka itti Oromoon kaayatu. Gaada didduu. Sigalte gaada gaadi'uu sigalte even afaan Amaaraatti illee fakkeessanii yeroo gadaam jaana kan gadaam jechuun maali amma bakki isaan bakka eegumsa qabdu jechuudha bakka manneen biraarraa kophatti ijaaramsee eegumsa qabdu jechuudha eegumsa inni gaada jechuudha sigalte bakka eegumsa qabdu amma nu waa'ee dabbabee afaan gadaam na injii gadaam jaaban na ishii gadaam ya salaam gadaam bakka nagayaa ta'uu baasan sigalte gadaam eegumsa jechuun gaada jechuun eegumsa jechisaa hundeen jechisaa achirraa ka'a. Eegumsa seerri namni akka seera walii cabsee walitti hin dabarre akka seera waaqaatti hin dabarre seera uumee fi uumama akka walitti hin dabarre katti adda gaadan jechuudha. Adda eeganiin sirna eegumsaati jechuudha sirna gadaa ogaa jenna. Oromoon sirna kana qaba. Sirna kanaani bulaa jechuudha. Sirni kuni umuriidhaan Oromoo tana dhalootarraa hamma du'anitti umuriidhaan qoodmee kan naaf. Qoodmee taligaa ittiin wal bulchan. Siyaasaan afaan Oromootillee miti afaan Arabaati. Soba jechuudha. Amma namni gadi sossobni beektaa waa sossobuu. Waa sossobuu gaan amma sossoba kana namni sossoba hiikaa biraatti barbaada. Soba jechuudha harka kijibuu. Soba sossobuu. Soba ta'eeti gizee heddummeessumaan sossoba ta'a jechuudha heddummaatu. Sigalte amma ijoollee gizee rakkisa afaanii sossobanii ittiin kijiban akkana taata osoo ittiin kijiban kijiba heddummaatu kanaatu sossoba ta'a jechuudha. Sossoba digrii modifikaatiin isaa yeroo jabaatu. So siyaasa jechuun soba Oromoon soban qabu taligaa qaba Oromoon. Taligaa siistama qaba jechuudha itti wal bulchu. Taligaa bulmaataa qaba. Taligaa san sirna gadaati. Ifama sirna gadaa kanaanii wal taligaa bula jechuudha Oromoon. Naaf kolchi. Sirna gadaa kana keessatti umuriidhaan wal taligaa deema. Umurii fakkeenyaaf dhalootarraa amma 8tti dabballooma jee dabballee jeeni umrii ijoollee amma 8 gartee dabballee ja'anii itti aanee gammooma ja'an amma 16tti 8 irraa amma 16 jiran dabballee irraa gammoomatti sigalte ol dabarsaa gammooma irraa dargaggoomatti ol dabarsaa amma 24 yeroo dhufu dargaggoo ta'ee jechuudha. Amma 32 yeroo dhufu immoo kuusooma ja'an kuusa ta'ee jechuudha. Sigalte raabaa doorillee warra jedhuun jiranii
amat afurtamti gizee dhufu ruubooma takkaasii galte gadooma taate as aana jechuun ruuboomatti dabalee afurtamii takka irraa amma 48tti gadooma yeroo itti gadaa ta'u gadaa ta'ellee gadaarraa yeroo bu'e yuubooma jaanitti 49 irraa amma 56tti yuuba hayyuu ta'a jechuudha. Namni tokko qaraa fi hayyuu qaba sirni gadaa kun walaannaa fi qadaaddii jaaniin gama gadiitti yeroo dhufe immoo bulchiinsa yeroo dhufe qaraa fi hayyuu jaaniin. Qara jechuun abbaa gadaa yeroo san bulchu jiru ka aangoo harkaa qabu jechuudha. Qara inni kun hawaasa kana qaraa deemu. Si galte hayyuu jechuun immoo namicha gadaa gadhiise kana aangoo gadhiisee hin ari'amu kun ajjeefamu. Gorsaa ta'a jechuudha namicha amma biyya bulchu jiru kana. Abbaa gadaa kanaa fi gorsaa ta'a. Hayyuu gadaa jaaniin. Si galte hayyummaa tana barallee gisee dabalee leellisaa namni sadaffaa abbaa gadaa dhufe inni maal ta'a? Gadamoojii si galte akkasumatti raankii isaa ida'aa dhufa malee wanni inni qofa hin jiru. Sirna gadaa kana sirna eegumsaa sanaaf jaaniin. Si galte sirni kuni paartii yookaan agartee warra baay'ee warra fuudhu 5 qaba. Si galte paartii 5 qaba akka paartii afaan amma jaanii kanatti naannoo odaa bultumitti ammaan tana horata jaanii sabbaaqa jaanii dibeessa jaanii fidata jaanii daraaraa jaanii 5. Si galte 5 kanaatu waggaa 8 aangoo wal harkaa fuudha. Tokko 8 bulchee katti aanuuf waggaa 8 dabarsa. Kaanis waggaa 8 irraa fuudha. Wanni tarmuma isaa eeggata malee fixeetiin haaree dorgomee na filaa ja'an hin jiru. Gaditti filama paartii isaa keessatti. Amma fakkeenyaaf paartiin horataa ifi warri horata yeroo san jenereeshinii yeroo san jechuudha. Abbaa gadaa ifi qaba. Paartiin hundinuu abbaa gadaa mataa isaa qaba. Ka aangootti dhufuutu abbaa gadaa walii galaati malee paartiin 5 abbaa gadaa mataa isaa filachaa deemaa jechuudha. Si galte? Ka qopheeffatee jira. Yeroo paartiin kun aangoo gadhiisu abbaa gadaa paartii kaanii dhufe abbaa gadaa walii galaata. Gisee aangoo kun gadhiisu abbaa gadaa kaanii sistama itti walaannaa fi qadaaddiidhaan wal harkaa fuudhu qabaa jechuudha Oromoon. Kuni umriin fakkeenyaaf naannawa Baalee fi Booranaa fi Gujii keessatti amata 40 irraa amma 48tti namni tokko abbaa gadaa ta'a. Ituu fi naannawa Tuulamaa kanatti immoo amma 32tti abbaa gadaa ta'a namni umrii isaan qabu. Kun egaa sirnama sistama gadaan itti deemu jechuudha. Fakkeenyaaf heera qabaa seera qabaa mi gadaan heerota kana abbootii gadaa fooyyeessaa dhuftee jira Oromoodhaaf. Fakkeenyaaf warra akka Gadeeyyoo Galgaloo fa'aa jedhanii abbaa gadaa Gadeeyyoo Galgaloo, Daawwee Gobboo, Congoree Kormee, Haruu Marruu, Namoo Dooyyoo jedhanii, Makkoo Bilii jedhanii warreen heerota kana fooyyeessanii jiru Oromoo. Heera bulmaataa kana yeroo aangoo isaaniiti jechuudha. Oromoon waa meeqaan bula yoo jenne sirna gadaa kana keessatti waa 5 bulaa dhufu. Waa 5 kana keessaa tokko heera. Katti aanu seera. Katti aanu hooda. Raaga. Kaan immoo aadaa. Waa 5 kanaanii Oromoon bula. Bulmaanni Oromoo waa 5 kanatti booda'an. Gaafa aadaa balleessee nafxanyaan dalaa'umsee waa 4 ol deebi'ee heeraa seeraa fi hoodaa fi raagattichaa fi aadaa nafee jechuudha. Malee waa 5 bula Oromoon akkama jedhisanii. Wanni heerri kuni ifiifuu har'a 5 qaba. Biraanchii bakka itti bahu 5 qaba ifiifuu. 4 qaba. Almost jechuu dandeenya. 4 fakkeenyaaf oota jaanii jira. Dhaloota jaanii jira. Lallaba jaanii jira. Gaada jaanii jira. Oota, dhaloota, lallabaa fi gaada. Oota ka jennuun yaa'ii gama haadhaatiin dhuftu. Eessummaa ta'uu danda'a, haboo ta'uu danda'a, ilmaan eessummaa, ilmaan haboo ta'uu danda'a. Waan gama haadhaatiin dhufu. Waan gama firaa gama haadhaatiin yaa'ii dhuftu oota jedhaan Oromoon. Waan gama abbaatiin dhufu adeeraan haa ta'u ilma adeeraatiin abbeeraa jechuudha. Ilmaan abbeeraatiin kanaan kan dhufu ubbaleessaan ilmaan ubbaleessaatiin waan gamanaan dhufu Oromoon dhaloota jedhaan yaa'ii dhalootaati. Kaataagorii itti ilaalamu jechuudha kunis. Ka ootaatii fi ka dhaloota adda adda. Deebii ilmaan guddifataa lallaba jaaniini. Warreen guddifatiif Oromoo fi naqee namoonfataan guddifatu jiru. Isaan kunis kaataagorii itti ilaalaman qaban jechuudha. Lallaba jedhanii. Gaada jaanii jira. Gaada jechuun san amma diploomaat jaaniin mana irra ijaaran godhee warri biyya biraa dhufee isa keessa taa'ee waa sirraa baruu fi kanaan yoo isa keessa miidhame ijatti ilaaltu qabdi heeratti ilaalamu. Akka amma diploomaat jaanii biyyoonni qarooman jechuudha sistama kana. Oromoon gaada jee qaba. Karra 4 saniini laallata heerasaa. Seerasaa immoo
bakka sadiitti adda baase gurguddoo sadiitti seera fannoo dhaddachaa fi daboollaa jedhe. Achi jala fannoon fannisni sagalii fannisaan 99 jaallata hedduudha jechuudha. Guddoon immoo birkii sadeen tana. Fannoo jechuun yoo isaan bakka bu'aa isaanii hojjetan hin ilaalamne jechuudha. Namoota isaan kallattiidhaan hin himatamne bakka bu'aa isaanii irratti himatamu jechuudha. Inni kun seera fannoo jaaniin fakkeenyaaf daa'imni xiqqaan ijoolleen jechuudha Oromoo bira kabajaa qabdi. Abbummaan fadhii waa balleessanii ijee isaan himachuu hin danda'u. Bakka bu'aan isaanii yeroo dhufe abbaan isaanii itti gaafatamaan daa'ima isaanii yeroo dhufe himatan jechuudha. Himannaa irra banama. Dubartii waan feete yoo balleessite himatamte Oromoo bira kabajaa qabdi. Abbaan warraasii takka jaarsisii jechuudha. Takka abbaan maatii takka abbaan isii hanga dhufutti himanni ittiin banamu kabaja kunis ulfina jechuudha. Maraataan ulfina qaba Oromoo biratti. Hanga bakka bu'aan isaa dhufutti hin himatamu innis. Maaliif maraataa jechuun asumaan maraataa anumaan maraataa obboleessa keetii maraataa qaama kee tokko. Saniifuu waan inni balleessu bakka bu'aan isaa yeroo dhufe himatama innis. Kun seera fannoo jaaniiti kaatagoorii fannoo san jalallaadha. Seera dhaddachaati waa'ee qabeenyaa fa'a. Qabeenya namarraa walirraa balleessuu, waa'ee dhiigaatii jira. Sigaltee waa'ee jaartii, sigaltee waa'ee niitii jechuudha. Sadeen kan Oromoon dhaddacha taa'eeti kallattiidhaan wal himatee ilaallata. Seera fannoo jaanii daboollaa jaanii jira ammas. Yamakkasas warra walirraa fuudhamu jechuudha. Warra ni himatame. Akka nama miseensi paarlaamaa tokko ni himatamuu siistama keessan qaba. Fakkeenyaaf haadha abbaan ni himatamuu jira Oromoon. Seera daboollaati. Himachuu hin dandeessu ati. Himattullee sitti murtaa'a malee isaanitti murtaa'u. Heera kun wayyooma Oromoon kanneef jechuudha. Sodaa warreen ati intalarraa fuuti. Takkaa warreen intala kanniteef jechuudha. Warreen sodaa hin himatamu isaanis sadarkaa haadha abbaan qaban san qaban. Wayyooma kanneef Oromoon. Sigaltee hin himataman seera daboollaa jalallaadha. Akkasuma qondaallan gadaa warreen gadaa bulchan jechuudha. Warreen gadaa yeroo san ran godhan hin himataman. Yamakkasa mabtaachoo የተነሳ ነው ማለት afaan ummataati. Seera akkasiisan qaba Oromoon. Akkasii seera adda qoodateeti bula Oromoon kun sigaltee. Bulmaata isaa kana keessatti waan naannoo isteeta Oromoo shanan sigaltee ituu fi umbannatti, Sikoomandotti, Sabboo Goonatti, Macaa Tuulamatti, Raayyaa Asaboo isteenni shanan Oromoo waan walii galan qabatee mallattoo godhatee deemuun Odaan kan isaan hundi qabatanii deemaniin. Odaan kana maaliif filataa Oromoon irratti? Odaan waliigala silaa inni Odaan shani. Odaan shanan heeraa fi seerri jalatti uumamee fi Odaan eebbaa hedduudha. Sagale gurguddaan immoo hedduudha. Hedduminaan Odaa eebbaa jedhanii jira. Odaan heeraa fi seerri Oromoo jalatti uumame Odaa shani. Fakkeenyaaf Odaa roobaa yoo fudhatte heerichi jalatti uumame 250. Inni kun Baalee aanaa Gibbiiritti argama. Sigaltee Odaa nabee yoo fudhatte naannoo Aqaaqitti argama. Innis heera 100tu jalatti uumame Odaa nabee jalatti. Heera Oromoo. Odaa Bisilee fudhatte lixa Oromiyaa aanaa Iluutti argama. Innis heera 50 jalatti uumame. Odaan Bulluku naannoo Horoo Gudurutti argama. Isaas heera 50 jalatti uumame. Kadhumaa immoo Odaa Bultuun. Innis Harargee lixaa aanaa Odaa Bultuunitti argama. Isaas heera 50 jalatti uumame. Waliigala heera 500 Oromoon akkasitti adda fudhatee tumate. Odaalee kana jalatti. Odaa maaliif filatee yoo jennee ilaalle Odaan muka biraarraa gannaa fi bonaas yeroo hundaa'u magariisa inni jiidhaa. Gaaddisa yeroo hundi ni jira jechuudha. Gaaddisa laala gaada ka jenne san gaaddisa. Gaada didduu. Gaaddisa jechuun dahoo jechuudha beektaa. Gaaddisa jechuudha. Eegumsa. Bakka itti aduu jalatti itti hedduu miree gaaddisa jechuudha yoo ilaaltama. Gadaa ka jiru hundee sana ijoo fudhata. Gaaddisaaf fayyadama. Jiidhaa waan ta'eef mukni isaa Oromoo. Lammaffaa firiin isaanii nyaadhamti. Sadaffaa mukkeen xixiqqaan Odaa jala biqilu ni guddata malee hintuu bishaan ni qaba. Heddisaa bishaan irraa tuuxan ajjeesu. Afuraffaa bineensi nama miidhu isa gubbaan qoru. Odaa gubbaa qoruu hin danda'u. Odaan yoo muranillee qaamni isaa jiidha qaba. So Odaan mukoota biraarraa waan addeessa godhu hedduu qaba. Sana akkaataa hiikkatu qaba Oromoolleen eegaminsatti. Fakkeenyaaf mukkeen xixiqqaa isa jalaan bahu ajjeesuu dhabuunsaa saboota xixiqqoo Oromiyaa keessa jiru Oromoon akkatti kunuunfatu jiru kana mallattoo guddaadha Oromoodhaaf. Sigaltee Oromoon fakkeenyaaf moonni nama miidhu
odaa gubbaan bahu jechuun hooggansa Oromootti qaamni nama miidhu dhufu tiifamoodha jechuudha. Uummanni Oromoo sabaa sablammoota hunda keessatti argita. Oromiyaa keessatti agarta mara. Naannoo biraa odaytu sabaa sablammoota agartu. Sabaa naannoo sana agarta malee. Oromiyaa keessatti hundi tiifamoo waan ta'aniif Oromiyaa keessa dhufan. Odaadha jechuudha karaa biraatiin. Si galte? So waa hunda qaamni isaa jiidha ta'uun gabbiin Oromiyaa ta'uu jalqabsiisee waa hedduu fankishinaal Oromoo harkatti hiikkatu qaba. Kana waa odaa irratti bal'inaan haasoo nu taasii galte. Garuu gadaan kun amma waa'ee gadaarraa yoo wanta jennu let's say gadaan umriin isaa meeqa? Umriin gadaa 360. Marfanni gadaa tokko amma 8 namni tokko ka bulchu. 8 kanaatu bakka 5 deema. Paartii 5 yeroo kennamu 40 ta'a. Paartiin 5 kun amma 40 waggaa ta'u umrii nama tokkooti jechuudha. Bulchiinsi gadaa tokko. Maali paartiin 5 jennee amma 8 yoo bulchan amma 40 ta'a. Umrii kee ta'a jechuudha. Mucaan keetiis eegaa amma 40 gootee booda gama gadaatti ol dhufu. Akkasitti amma 40 abbu 9 marfata gadaan. Abbaa 9 deemeeti achitti dhaabbata. Gadaan dhumee jaama. Abbaa 9 jechuun 40 bakka 9ti 360. 60 gadaa jaaniin. Gadaan dhumate jechuudha gadaan sana. Gadaa biraatu fooyyeffamee bahuu qaba. Siistama ibjijjiiruu qaba jechuudha. Akkasiin ibjijjiiraa deemee gadaan fakkeenyaaf dhaloota Kiristoos dura, dhaloota Iisaa dura, amma 1249 dura gadaa xayaatu ture. Dhaloota Kiristoos dura amma 1249 BC jechuudha for Christ. Gadaa xayaati. Gadaa xayaa dura immoo gadaalee hedduutu jira. Kan waggaa 5 deemuu ture. Warra gadaa bidir dhoqqee fa'aa jechuudha. Si galte? Kun amma eega gadaa waggaa 8 marfachuu gadaa yoo as lakkoo hele. Dhaloota Kiristoos dura waggaa 1249. Xayaa kanarraa xayaa kun egaa amata 360 bulchanii booda siistama kana jechuudha. Period of dominance dhabee nama dhuunfaatii miti. So xayarraa inni fure hixoo isaatu fure. Hixoo isaa jechuun beeku gosa guddoodha. Asii keessa horii horii jirti lama qaalafaatii si galte. Isaan kun amata 360 bulchan siistama gadaasa. Period of dominance jechuudha. Isaan irraa inni fure muunyoo fure. Amata 360 muunyoos. Muunyoo ta'an eenyu fure suuftuutu irraa fure. Suuftuus 360. Suuftuu ta'an eenyutu fure dhiittachaatu fure. Dhiittachiis ammas 360. Okay. 360 dhiittachaa kanatti eenyu fure madaallee irraa fure. Madaalleen tun amma 360 bulcha. 360 madaallee kana booda eenyutu fure arroojjiin dhufe. Arroojjiin 360 deemteen. Marfata gadaa tokko guutuu jechuudha umrii gadaa guutuu. Arroojjiitti eenyu fure arroojjiirraa wardaa'ee fure. Wardaa'ee 360 fure. Wardaa jechuun uummata amma keenyaa jiru kan Oromoo kan jennu. Si galte? Gaalaa xaanaa gaalaa maal jedhan isaan? Uummanni Habashaa. Das si galte? Wardaa ijaanii Oromoon. Amma 360 warra gadaa bulche. Si galte? Deebii wardaa irraa eenyu fuudhe? Booranaatu fuudhe. Bara 1630 takkatti fuudhe isaan. AD jechuun after days. Dhaloota Kiristoos bura bara 1630 takka. Amma kan duraa meeqa ture? Dhaloota Kiristoos dura 1249 BC before Christ xayaa ture. Amma immoo booranni yeroo amma jiru gadaan amma jiru period of dominance kan booranaati. Boorana jechuun gosa boorana xiqqoo amma teessitoon osoo ta'in boorana guddaa siistama period of dominance dha. Booranni kun 1916 takkatti fuudhe jechuudha. Jaarraa 16ffaa. Sigalte ilaa hanqa 360 yoo dhaate yoom dhuma jechuudha. 1991 yeroo mootummaa ce'umsaa isaa dhumate jechuudha sirni gadaa. Haara'umatti if haara'umsuun malee hin haara'umne oonfuulini haara'umfama jeetiin eegasi galte. Abbu 9 deema gadaan marfata sigii 9 jaan booranni marfanni 9 sanitti dhuma amas umriin gadaa takka waggaa 360. Sigalte. So Oromoon akkanatti gadaa wal harkaa fuudhaa dhalootatti wal dabarsaa dhufee san keessatti waa hedduu haasuun ni danda'a. Waa'ee sirna gumaatii jira, waa'ee kaalendaraatii jira, waa'ee mirga dubartootaatii jira. Waan hedduu takka haasuu danda'a waa'ee sirna isa falki hedduu guddaadha. Waan daqiiqaa muraasatti irraa haasofnee fixuu dandeenyutti immoo irraa waliin raabsaa amma gaafa dabre sagantaa keenya kan dabretti waa'ee kaalendaraa fa'a irraa haasofnee ture. Waa'ee gumaa saga tokko irraa haasofnee ture si galte. Mirga dubartii waa'ee siiqee irratti dubartii Oromoo maal qabaa waan jiru si galte. Gahee dubartiin qabdu
iddoo achi raasawaa ture sirnumaan gadaa kun yoo dubartiin hin jiraanne hin jiru namni tokko abbaa gadaa ta'u dura jaartii isaa bulchuu qaba. Gaafa jaartii ama 8 bulfate san booda abbaa gadaa ta'a. Ama 32tti fuudha ilmi dhiiraa akka aadaa Oromootti. 32 fuudheeti hanqa 40 jaartii bulfatachuu waggaa 8 kana. Eega jaartiin eebiftee booda amata 40 booda abbaa gadaa ta'a. Yeroo amata 40 guute. Agarte? So biyya bulchuu dura jaartii bulfatachuu Oromoon sirni gadaa kun akkanatti sirna dubartii sanii wajjin sirna akkootii wajjin wal qabata qaba jechuudha. That's why Oromoon dubbiin haa bultullee wanni jedhu ofsi galtee namni tokko namni bultii hin qabne nama walitti araarsu. Akka aadaa Oromootti nama jaartii qabuutu nama walitti araarsu. Maaliif dubbiin haa bultu dubbiin dhiira yeroo jabaatte dubartiin mari'annaa jaarti. Haa bultu jechuun jaartitti galfanna jechuudha. Jaartiidhaan mari'annaa jechuudha. Si galtee sammuu dubartii sanatti fayyadamuu fadha. Hanqas akka dursa kanaaf. Ibin yeroo mafuma Oromoon bakka oolanirra bakka bulawwan jajaaban. Bakki oolu si wajjin haasawaa oolami. Bakki bulu jaartii wajjin bulu haa jaartiin mana jira. Jaartiitu sirra naa caalaa sitti himu jira. Kabaja inni qabu. Si galte? Wanni yeroo dubbadhu maali? Oromoon yeroo walitti haasawuu fi yeroo ambatti haasawuu qaba. Akkitti walitti haasawuu fi akkitti ambatti haasawuu adda adda. Fakkeenya tokko irraa sii kaasa xiqqaa akka ifa ta'u. Artist Alii Birraa fudhatte karaa manni abbaa gadaa eessaa jira. Dhaqeen galma isaa jajjabeessa. Taa'een seenaa isaa babarreessa. Amma jecha kana qofa yoo fudhanne karaa manni abbaa gadaa mana abbaa gadaa barbaadu jira. Mana abbaa gadaa jechuun biyya abbaan gadaa bulchu jechuudha. Biyya sirna gadaatiin bulchu barbaadu. Mana jireenyaatiin manni abbaa gadaa dhugaa jiru biyya abbaan gadaa bulchu. Abbaan mana kanaa eenyu ara itti kaayoo attaati. Abbaa gadaa dhugaa jenne biyya san biyya gadaan bultu jechuudha. Biyya gadaan abbaa ta'e jechuudha. Biyya sisteemaa gadaatiin bulchu barbaadu jira. Karaan manni abbaa gadaa eessaa? Dhaqeen galma isaa jajjabeessaa. Galma jechuun manaa miti. Kaayyoo isaatiin jajjabeessa. Mootiveetiin godhaanee jechuudha. Galma isaa abaru yaadni isaa galma ga'eef hoggaa jennu amma yaadni isaa mana seenee jechuudha. Miti. Oromoo yeroo walitti haasa'u akka itti haasa'u qaba. Galma ga'eef hoggaa yoo successful jechuudha. Galmi isaa eessaa? Si galte? Galma isaatiin jajjabeessaa. Waa'ee inni gartee sirna gadaatiin buluuf sirna gadaa sanii jajjabeessaa fi jechuudha. Taa'een seenaa isaa babarreessaa. Sanboota dhalootaaf hin dabarsaa barreessee. Ani kan jiru jajjabeesseeti dhalootaaf illee barreessee dabarsaa himu jira. Akkanatti dhaammatee qabachuu amma Alii Birraa ilaalta. Manni abbaa gadaa eessa? Dhaqeen galma isaa jajjabeessa. Maatii sheekaa maal jedhe? Manni abbaa gadaa manaa miti galmaa. Kaayyoodhaa. Kaayyoodha malee mana jaaran kanaa miti. Hayni afaan qabnaan funyaaniin dubbataa jedhe odarra fudhata. Asxaan odaa ta'uu bakkayyuu beekama aadaan Oromootaa yoo irraanfatamaa jee inni numa gaafate manni abbaa gadaa eessaa jedhanii gaafatan ni beeka garaanii jee maatii sheekaa. Manni abbaa gadaa manaa miti galmaa jaa deebisaa yeroo kan nuuf si galteen manni abbaa gadaa meeqamii karaanii ja'anii gaafatan ni beeka garaanii jaa. Si galteen karaa mana abbaa gadaan gaafatan ni beeka garaanii. Silaa waan wallaalu ilmi manaa abbaa waatu jira maalii wanti nama dhibaa jira. Waatu jira maalii dahoo gabrummaa tana jechuudha. Oromoon waan wal jala kaayee haasa'uuf qabu yeroo haasa'u waa'ee gadaa. Uummanni Habashaa kun barra uummanni Habashaa jiran jiru Amaaraas Tigree hundaa'uu qabata. Warra Abisiiniyaa jechuudha. Oromoo osoo hin ta'in Oromoon Habashaa miti. Oromoon Oromoodha. Kuushi. Warra Abisiiniyaa kana Habashaa jennaani. Warra Habashaa kun mana jaaran. Amma Adaamatti mana jaaran mana galma abbaa gadaa jaaran. Fidanii Alii Birraa gaafiin teessii deebitee kottarra wallisii jaanii. Achi keessa dhaabbatee maal jee manni abbaa gadaa eessaa jee isaan gaafate malee. Isaan ni dhiichisan. Daansii isaanii. Sigalte inni isaan gaafachaa jiran malee. Karaa manni abbaa gadaa eessaa dhaqee galma ammallee gaafii isaan gaafachaa jira. Ilaa irratti illee jechuudha. Isaan deebisaa kana because akkaataa Oromoo walitti haasa'u beekuu wallaaluudha. Oromoon ni baarege malee hin dammeenan akkaan ibsutti. Sigalte dammaqa irra hin geenye nuti. Baarega irra jira. Garuu ni baarege numa dammaqan oolturra. Sigalte haga tokko kanatti wixxifatu jira ammaan kana. Maaliif wal dhagoo haasa'u walitti dachaa haasa'u nu kana hubachuu hin dandeenya haga ammaatti. Maaliif ergaa wallisaa tokko yoo jiru maal nuti dhaaloo namni Oromoo tokko. Sigalte manaa dhimmisaa hojii barra mana keessa galu kanaatu gayyaasa bishaan jechuu miti. Dubbiin tun harkaa ni baatii. Namni dubbii tana fuudhee biraa geessu keessa ni jira. Akka itti haasa'uu qaba gaa Oromoon yeroo walitti haasa'u.
Haybar hibboo yoo jaarsi ijoollee waliin qabee galgala jechuudha. Hibboo yeroo barsiisu waan himuu qaba. Hibboo waan akkanaa naa beekaa jaan ijoolleen hin beeknoo jaan biyya naa kannaa jaanii bara. Maalitti himuu jira daa'ima kanatti namni wallaalaan biyya dabarsee namaa kannaa. Beekaan beekumsaatiin biyya namarraa fudhataatti himuu jira. Sammuu daa'ima kanaa qaru jira jechuudha. Bu'aa barnootaatii fi miidhaa wallaalaatti himuu jira. Wallaalaan akka biyya isaa dabarsee himuu kan jira. Kanneen himuu jira jechuudha. Saniif Hacaaluun maal jee jirra bullee badii eegu yaa waa irraanfachuu. Yaa waa irraanfachuu sanii jecha uummata Oromaaraa jaaree gartee Oromaaraa jaaree olti jedhu. Amaara nuti isaan gumaa irraa qabna si galtee aanoolee fi azulaa fi gumaa sana osoo nu baasin si galtee wanni nagee uumuun jiru akka aadaatti nama gumaa hojii qabdu wajjin. Yaa waa irraanfachuu wanna Hacaaluun jiru san akkami waan sana irraanfannee irraan tana si galtee garaa nu bal'isee yaa nu ijeeban waa irraanfachuu bullee badii argu si galtee ergaa qaba waa hallee nu yeroo himan sanatti deebina waa'ee Hacaaluuti immoo Oromoon akka itti haasa'u qaba walitti yeroo hambatti haasa'uu fi yeroo walitti haasa'u akka itti haasa'u qaba si galtee akkuma gartee isaa Nabii Ibrahim dhufee mucaa isaatiin jaartii mana inni mucaan jiru jaartii mana jira ulaa mana kanaaf irraa jijjiirii jee inni jee biraa kuti. Mucaan dhufnaan dullachi tokko dhufee akkana jeeti ulaa mana kanaan taane firaa jijjiirii jee kutee jettee jaartii itti himnaan sii qeedeem jeen suma baana. Si galte ilmilleen abbatti akka itti haasa'u qaba. Abbaan ilmatti akka ergaa akka itti barbaadu qaba. Amma abbaan ulaa manaaf irraa jijjiirii jee kutee isiin hin beekne ilaala amma. Mucaan immoo beekne. Si galte dhufee sii so yeroo hunda abbaan akka itti ilmatti haasa'u qaba. Ilmi abbatti akka itti haasa'u qaba. Booda jechuun karaa beeku. Wanni Oromoon qabu. So jiruuf jireenyi Oromoo kana fakkaata. Yoo gaaffii qabaattan gaasee itti dadheeressu gaaffii dhiyeessaati. Achirraa waan beeku dabarfachaa deemu. Baay'ee galatooma. Oromoon bara kumootan dura gadi taa'ee addunyaa tana xiinxalee ilmi namaa guyyaa dhalaturraa hanga addunyaa tanarraa boqotutti maal hojjechuu qaba eessarraa eegaluu qaba jechuun gadi taa'ee tarsiimoo ajaa'ibaa baasee tarsiimoo sirna gadaa kana nuuf laateetiin har'aan gaheetiin jira. Sila bara 1991 akkuma nuun jettan yeroo itti haaromfamuu qabu ture haa ta'u akkuma Mahdiin jedhe sanii waan nama dhibatu jira. Isiisantu laafina nutti fidee meebii dhaloonni qoratee ni argata ta'a. Sagantaa ajaa'ibaa ture. Hedduu namatti tola. Beekumsa kallattii maraan haala hawataa ta'e nu dhiyeessitan kana yoomiyyuu ka quufamuu miti baay'ee galatoma jechuun barbaada Mr. Hassan. Kanatti ansee sagantaa gaafilee qabna. Sorry sagalee waa jechaa jirtamu. Isin hin dhageenye dhiifama yeroo tokko. Ulfina qabdan kabajaa qabdan adeeroo. Ulfaadha isinilleen ulfaadha dhugaa rabbi guddoo takka isinirraa fayyadamne. Mee xumura irratti gaaffiin ani isin gaafadhu gara namoota biraatti dabarsuu kiyyaan duratti erga haala kanaan Oromoon dur yeroo barreeffamni hin jirretti xiqqoo sagaleen keessan harkaa jeche. Waa hedduu ulfaadha ammallee irra deebiidha. Yoo namni ulfina hin qabaanne baalagee jaan Oromoon. Akkan. Baalageen afaan Amaaraatii miti afaan Oromooti. Baalagee. Baalagee baalagaa namaan jaan. Baalagoo mana afaan namaan jaan. Baala jechuun qilleensa akka fada goggona. Namni san kabajaan qabu jechuudha. Kabajaan nama sanii baalageesse baalagee jaan. Ulfina qabda ogaatti jeesse kabaje jechuudha. Baalagee jechuun namni unaaf fallate jechuudha. Akkasii ofa dhugaafi ta'eera dhiifama. Baay'ee namatti tola. Jechuun yoo akkanatti haasawu sila afaanuma keenya ni beekna gaafii jedhu namatti uuma. Oromoon kana karaawwate yeroo qubeen barreessuun hin jirretti yeroo barreeffamni garaagaraa hin jirretti ture. Kan beekumsa kana fakkaatu kan addunyaa miliyoononni walitti dhuftee waan akkana mi'aawwayii gadi teetteetu qajeelan addunyaa kanaaf laattee addunyaan tuni rakkoo keessa itti bahuu hin danda'in hangarraatitti Oromoon garuu jireenya addunyaa tana bareechee hubatee sammuu isaa qofaan gattaa'ee waraqata irratti katabee kaan ta'e hin argine waan akkasii garuu wanni amma nu gahe kuni waan addaa tokko waan sila warqii olitti kabajameetiin ittiin bulanii addunyaa tanallee haala miidhagaa ta'een irraa deeman ture. Oromoon yeroo san keessatti haala kanaan jiraataa ture amma hoo dadhabinni isaa maal faa sababa tahee fi gara duubatitti deebi'ee furmaanni isaa hoo maal ta'uu mala waan jedhu gabaabinaan osoo akka goolabbiitti nu jettanii ittiin gammadaa galatoma.
Okay. Gaafii bareedduudha. Oromoon akkamitti sirna gadaa kanaan buluu danda'a? Maaltu isa ugguree waan jiru gaafattee na fakkaata akkaan hubadhetti. Uggurtaan jirtu tokkoffaa ilaalchi sammuu Oromootii fi ilaalchi sammuu warra Abisiiniyaa wal madaaluu dhabuudha. Oromoon akkuma reefu jalqaba irratti dubbadde ani namoomatti amana. Nama diina kana warruma Abisiiniyaa kanaa yeroo dura dhaabbatanii wal falman yeroo walitti duulan jechuudha. Boojuu isaanii ajjeesu bara Oromoo. Fuudheeti ilma godhata. Gabrallee godhatu Oromoon. Because ideology sammuu namaa tana jijjiira. Namni nama jee waan yaaduuf. Yaadaan adda tahaa jee yaada Oromoon namni. Bifaa fi dhiigaan osoo hin ta'in yaadaan jijjiiramaa jasaniif nama ilma isaa ajjeesallee fuudhee ilma godhata Oromoon. Namooma Oromoo kanaatu isa miidhaa dhufe. Uummanni Oromoo booji'aniiti gabra godhachuu fedhan. Oromoon immoo yoo isaan booji'e ilma isaan godhachuu fedhan. Amma diferensii agarte. Kana jechuun karaa gabaabatti amma uummanni Abisiiniyaa kun Jowaar nu afannifamoo jechaa jiran. Jowaar immoo Iskindir Naggaa hidhaan itti jabaachuu qabdi akka kiyyaan mirga harkachuu qabaa hidhaan irraa laafachuu qabdi jee gaafata. Garaagarummaa agartee Oromoo fi Abisiiniyaa akkanatti agarta karaa gabaabatti si kaasuu fedheeti. So sirna gadaa kana nuti Oromoo walitti dubbachaa jira. Si galte? Ni dhaga'ama? Law? Ni dhaga'ama. Yes, ni dhaga'ama. Yaa Oromoon walitti dubbachaa jira. Wanni Oromoon gaafachaa jiru qabsoon Oromoo deemaa jirtu biyya abbaa gadaa san barbaada. Mana abbaa gadaa san barbaada. Mana abbaan gadaa bulfatu. Mana abbaa gadaa gaafachaa jira Oromoon. Manni abbaa gadaa immoo Oromiyaa. Oromiyaa irraa ala biyya biraan qabu abbaan gadaa. Oromiyaan san gadaa akka bultu gaafachaa jira Oromoon. Malee abbaa gadaa footoodhaaf kaayatanii namoonni biraa akka ergamoo akka biraa dhufaniin nu bulchanii miti. Abbootiin gadaa nama bulchitu. Namoota barate san gorsaa abbaa gadaa ta'eeti abbaan gadaa bulchuu qaba. Biyya abbaa gadaa barbaadu jira Oromoon. Maaliif hanqinni yoo jiraate takka lama jedhanii diriirsuu danda'uu qaban. Hanqina mul'isuu dhiisi sadarkaa sirna gadaa irra ture irra naqabuu hin dandeenye bara sirna amma jiru. Sirna walqixxummaatti hin amanne, sirna nama ajjeesu, sirna gumaa baasuu hin qabne, sirna kanaan bulu jirraa bara amma. Oromoon sirna kanaaf furmaata qabu, sirna gaadaa, sirna eegumsaa kana lafaa qaba. Sirna eegumsaa mirgi namaa walitti dabaluu dhabu. Ayyoon mirga keetuu inaati mirga keetuu. Sirna barboo heera bineensaaf seera tume bara. Beeladaa fi bineensaaf. Bineensa gaara galuu fi beelada mana galuuf illee heera adda tumee qaba Oromoon. Namaaf tumuu bira kutee jechuudha. Uumaa fi uumama hundaafuu heera qaba. Diinni barboo bishaan galaana yaa'ullee bara hin goggoisin jaa diinni haaduu. Diinnis nama ajaa'iba. Beelaa nama ajjeesu Oromoon. Diina bara isa ajjeese. Yoo eeboo san lafa gad deebisee dhaabbate. Hin ajjeesu Oromoon boojuu jee fuudha. Kan isa ajjeese. Diina dheessee bara jalan fiigu Oromoon. Diinni dheessee yoo mana seenee bara hin ajjeesu. Boojuudha jaabar hin tuqu. Seera babbareedaa qaba Oromoon. So seera kana wallaaluutu akka Oromoolleen gartee seera kanaan hin bulle godhu jira. Oromooniif qoratee seeraa fa'aa manguddoo isaarraa qoratee baafatee nuti kana qabna seeratti buluu qabna kanaan buluu qabnaa jee gammachuu ni qaba. Seerti sanaafi osoollee uleen cabee kan abbaa gadaan cabu kajee seera kana baala. Seerri abbaa gadaa kun hin cabu. Cabsuu dadhabe gaafashaan warra Abisiiniyaa. Beekaa irra kunne malee seenaan hiyyeessan qabu. Wallaalaaf osoo hin ta'in hanqina itti mul'ateef osoo hin ta'in beekaa irra kunne miidhaa teessaniitu nurraa dhorke malee itti buluu wallaalleetii miti jechuun mure. Ali bira ergaan dabarsu jiru. Beekaa irra kunne malee seenaan hiyyeessan qabu. Sigalte? So abbaa gadaatiin buluun dirqama ta'a. Abbaa gadaa akka amma godhan kanaa miti. Abbaan gadaa paawara qabaachuu qaba biyya san bulchuu irratti. Biitummaanuu abbaa gadaatiin buluu qabdi. Abbaan gadaaf jalatti abbootii gadaa abbaa bokkuu abbootii hedduu qaba. Akkuma sirnaa koo keessatti gartee haadha waltajjii, haadha siiqee, haadha araaraa, sigalte haadha ciicoo jennee gartee haadha nagayaa, haadha urjii akkasa dabaan dhiirri akkasuma qaba caasaa. So siistama itti bulfatu qaba ministeerota jechuu bara karaa biraatiin. Amma ati nagayaa ministeera taatee Itoophiyaa dalaguutti hin jirtu. Siistama kana ibiin qabna nuti. So siistama keenya sanatti yoo deebi'ame dhalaan kabajaa qabdi, daa'imni kabajaa qaba, maraataan keenyallee kabajaa qaba. Fayyaa dhiisi. Namni silaa maraataa bara asitti illee biyya tana limlee jiranii maree dhaddarban. Sigalte isaan tumaafaa bakka biraatti Oromoo biratti immoo kabajaa qaba maraataallee. Seera itti himatamuu qaba. Seera fannoo jaanii. Daa'imaaf kabajaa qaba Oromoon maraataaf kabajaa qaba dubartii.
Waasadeen kanaaf ulfina kan. Addunyaan ammoo dubartii fi daa'ima qofaaf kan deebi'e. Sadarkaa maraataa kabajuu ittiin geenye. Maraataa jechuun maraa tahaa akka hunda tahaa jechuudha. Maraa tahaa. Asirratti udaaluu danda'a, si wajjin taa'ee haasa'uu danda'a, hofluu danda'a, boo'uu danda'a, namni isa gaafatu hin jiru. Akka mara tahaa jechuudha. Maraa tahaa jaa Oromoon. Saniifi Oromoon maraatanii osoo hin taane mari'atanii biyya bulchanii jaa. Marii jechuun maruu gartee walirra dabarsu asirraa gama kiyya dabree yaadni gama kiyya dhufee yaada walirra dabarsu jechuudha. Maruu mari'atanii wal marii jechuudha. Yaada walirra dabarsanii biyya bulchan malee akka amma Dr. Abiy kana takka footoo ijoollee hojii kaa takka isfaaltii irratti fatanaa fiqataa maraatanii biyya bulchanii jaa Oromoon. Mariin biyya bulchan malee. Si galte? So sirna gadaa san barbaannaa. Sirni gadaa immoo Oromoon tokkoomee cichoomee karaa isaa irratti jechuun wal qabatee tokkummaa isaa irratti haala gartee tokkummaa isaan diine jechuun kiristaana qaba, islaama qaba, waaqeffataa qaba, amantii biraatti illee qabaachuu danda'a Oromoon. Haala kana hundan xuuneen sirna gadaa isaasan. Maaliif sirni gadaa bu'uura tokko qaba karra dhaabbate. Kanamuu naalle. Ilmi akka baraa, abbaan akka baraa jira. Kuni sistema gadaa irra dhaabbate. Abbaan akka baraa, ilmi akka baraa. Wanni zamana abbaa keetii jiru, amman jirree jira, kan jijjiirame. Wanni zamana keenya kana jiru, yeroo keenya kana jiru, yeroo ilmaan keenya dhufan hin jirree jira. So ilmaan keenya akka isaanii ta'utti fooyyeffachuu qaban jechuudha. Nutis akka nu ta'utti, abbootiin keenya akka isaanii ta'utti deeman. Tanaafi abbaan akka baraa, ilmi akka baraa jira. Seerri gadaa. Si galte? Seera kana qabnaa. Akkaataa gartee amantii keenya waliin tuunee hawaas dinagdee Oromoo kana akka cimsu irratti seera gadaa kana qabatee Oromoon deemuu qabaan jaagaa. Ni deebiinsa.